Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqatu. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Ani galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa irraa kana kan waliin barannu jireenya gaa'ilaa fi jaalalaa keessatti hafuurri ani xilaa miidhaa akkamii gaggeessa kan jedhu irratti daqiiqaa muraasaaf waliin barannu. Waaqayyoon hunduma keenya faana ta'u hanga xumuraatti nu hordofaa. Jiruu fi jireenya gaa'ilaa keessatti mul'ata gara fuulduraa kan ta'uu danda'u kadhannaan, sagan, soomiin, fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuu fi hojii gaariin hin jiru taanaan hafuurri ani xilaa jiruu fi jireenya gaa'ilaa nama akkanaa keessatti akka dukkanaatti hirra bulee miidhaa gurguddaa gaggeessuu danda'a jechuudha. Jiruu fi jireenya keenya keessatti sagan, soomni, kadhannaan, hojii gaariin, fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuun humna hafuura hamaa kan dadhabsiisan keessaa meeshaalee isaan gurguddoodha jechuudha. Kadhadhaa isinii kennama, rukutaa isinii banama akkuma jedhee gooftaan keenya gaafa nuti kadhannaa gaggeessinu Waaqayyo irraa eebba humna hafuurawaa diina keenya daabiloosin ittiin barbadeessuu dandeenyu ni arganna. Dabalataan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoosii boqonnaa 17:21 irratti hafuura akka kanaa kana baasuun kan danda'amu, abboomuun kan danda'amu kadhannaadhaa fi soomiidhaan malee gonkuma hin danda'amu jedhee macaafa qulqulluu irratti akkuma dubbate hafuurota hamoota baasuu fi abboomuun kan danda'amu jiruu fi jireenya keenya keessa gaa'ila keenya keessa akka hin galleef daangessuu kan dandeenyu kadhannaadhaa fi soomiidhaan. Qulqulluun Phaawulos mi'a isa lolaa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa, hafuura hamaadhaan akka mormuu dandeessanitti jabaadhaa dhaabbadhaa jedhee gaafa dubbatu humna hafuurawaa kan nuti hidhachuu qabnu meeshaan keenya inni guddaan daabiloosiin jiruu fi jireenya keenya keessaati baasuu fi abboomuu kan ittiin dandeenyu kadhannaa fi soomiidha. Kanaaf jiruu fi jireenya gaa'ilaa isaa ta'u jaalalaa keessatti jireenyi kadhannaa hin qabne, gaa'illi sagada hin qabne, sooma hin qabne, waliigalteef jaalalli keessa hin jirre, gaabbiin kan keessatti hin galamne, cubbuu irraatii qulqullaa'anii hojii gaarummaa kan hin qabne, fooniif dhiiga Waaqayyoo kan hin fudhanne hojiileen hafuurota hamootaa keessatti baay'atu. Keessumattuu hafuurri ani xilaa gaa'ila akkisanaa jaallata. Gaa'ila hojii gaarii hin qabne, soomaaf kadhannaa hin qabne, sagada kan hin qabne, fooniif dhiiga Waaqayyoo kan hin fudhanne akka barbaadetti gaggeessuudhaaf gara ofiisaa barbaadetti geessuu fi fireen achi keessaa argamullee kan isaa ta'uu akka danda'uuf hojii isaa yookiin immoo gahee mataa isaa raawwata. Kanaaf kiristaanni kamuu jireenya gaa'ilaa gaafa jedhamu akka salphaatti kan laallu osoo hin taane bultii jechuun mana dhaabuudha, mana ijaaruudha. Manni immoo akka salphaatti hin ijaaramu. Bu'aa hedduu qaba, dadhabbii hedduu qaba, mukeelee hedduu fi simintoo fi akkasuma wantoota garaa garaatu walitti dabalamee mana ta'e ijaaramee dhaabbata. Jireenya hafuurawaa keessatti egaa manni gara fuulduraatti waa baay'ee kan dhoksuu danda'u jedhamee yaadamee ijaarama. Jireenyi gaa'ilaas akkasuma rakkoo fi dhiphina keenya kan itti dagachuu dandeenyu, dadhabbii keessaa kan itti wal baasuu dandeenyu fi namoonni kophaa turan kan itti tokko ta'an, garaagarummaan dhabamee tokkummaan kan itti uumamu, jaalalli kan itti hundaa'u, fireen ofii kan itti bakka bu'u waan ta'eef gaa'illi kabaja qaba. Gaa'illi iddoo guddaa qaba. Kana keessatti gaa'ila ofii kabajuun kan danda'amu hojii hafuurota hamoota hundumarraa bilisa gochuun kan danda'amu hojii Waaqayyootiin, kadhannaaf sooma sagadaa fooniif dhiiga Waaqayyootiin gaabbii galuudhaan. Kanaaf jireenyi hojii hafuurawaa kana hin qabne hafuura hamaa keessumattuu hafuura ani xilaatiif saaxilamaa ta'a jechuudha. Jireenyi hojiiwwan hafuura amma dubbanne kun keessa hin jiru taanaan hafuurri ani xilaa dhiirarra akka dubartiitti, dubartiirra immoo akka dhiiraatti bulee hojii hammeenyaa isaa raawwachuu ni eegala. Dhiirri akka dubartiitti, dubartiin akka dhiiraatti faallaa ta'uudhaan, abjuudhaan halkan dhufee rakkisuudhaan, jaalala isaan gidduu jiru qabbaneessuu fi balleessuudhaaf hojii hammeenyaa isaa itti fufaa jechuudha laala.
faallaa kanaan dhiira dubartii fakkaatee itti dhufee yookiin guyyaa dubartii inni arge fakkaatee bifa sana fakkaatee abjuudhaan itti dhufuudhaan jireenya gaa'ilaa isaa keessatti rakkoo uumuudhaa fi jireenyi gaa'ilaa isaa jibbaafameenyaan akka guutamuuf fe'iin jireenya gaa'ilaadhaaf inni qabu akka qabbanaa'uuf jecha afurri hamaan kun dhufee nama sana ni dhiphisa. Kanaan booda ishiis bifuma sanaan isas bifuma sanaan jireenyi isaanii kadhannaa sagada tsoomaa fooniif dhiiga waaqayyoo hin qabu waan ta'eef afuricha hamaadhaan kan mormuuf kan daangeessuu danda'u hojiin afuraa hin jiru waan ta'eef guutumaa guutuutti jireenya gaa'ilaa isaanii addaan baasuuf jecha ishee akka dhiiraatti isa immoo akka dubartii ta'uudhaan fakkaatee abjuudhaan dhufee osoo mana tokko keessa algaa tokko irra wajjin jiraatanuu qaamni adda biraa afurri hamaan kun dhufee lamaan isaaniitti dhimma ba'a. Kanaan booddee innis ishii shakkuu isheen immoo shakkuu eegalu. Itti fakkaatee qaama namanni guyyaa argee sana itti fakkaachuun waan dhufuuf qaama sana immoo fuudhee isheetti yookiin isattis waan agarsiisuuf wanti abjuudhaan itti mul'ate sun sammuu isaanii keessatti dhugaa akka ta'e itti yaadu. Naan booddee ati jaalala gaa'ila keedhaaf qabdu hir'uudha gaa'ila keef hin barbaaddu jedhanii wal shakkuu eegalu. Karaa kanaan gaa'illi isaanii qabbanaa'uu fi gara diigumsaatti deemaa jechuudha. Kanaaf jireenyi keenya akka akkas hin taaneef dursinee hojii waaqayyoo kan ta'e kadhannaaf tsooma sagadaaf fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu gaabbiidhaan jiraachuuf hojii gaariitti cimnee hafuura hamaa kana mo'achuun barbaachisaa ta'a. Hafuurri Inixilaa jedhamu kun jireenya gaa'ilaa keessatti kan inni gufuu ta'uu danda'u jalqaba abjuurraan waan dhufeenidha. Namni sun abjuudhaan waan arge yookiin himteedhaan waan arge sana dhugaa fakkaatee waan itti mul'atu. Gidduu isaaniitti jireenyi jaalalaa isaanii waan qabbanaa'u, jeequmsi waan ka'u, waliigalteef walamanuu waan dhabamu. Gaafa inni ba'e ishee shakkuu, gaafa isheen baate inni shakkuun waan dhufu. Kana qofa osoo hin taane jireenya gaa'ilaa isaanii keessatti dhiphinni cinqamuun waan galuuf jireenyi isaanii gara fuulduraa kantuu jalaa ta'a. Innis shakka, innis immoo isheen immoo shakkiti waan ta'eef. Kana gidduutti waliigalteen dhabamee jarreen lamaan gocha hafuuraa hamaadhaan qabamanii waan mana keessatti ittiin walitti muufatan sana hojii koo osoo hin ta'in waan na shakkiteef, hojii koo osoo hin ta'in waan na shakkeef kanaaf kan ammoo dhugaan taasisa jechuudhaan hafuurichi gara xiiqitti akka isaan galan taasisee jireenya gaa'ilaa qabbanaaf jaalalaa ture sana gara isa hamaa ta'eetti jijjiiruudhaan hojii gaarummaa irraatii miliquudhaan bahuudhaan faallaa gocha hafuura hamaa akka isaan raawwataniif waaqayyoon akka gaddisiisan ta'a. Kana booddee jaalala isaan gidduudhaa jiru hafuuricha hamaan balleessee gidduu isaaniitti lolatu ka'a. Mana murtii wal dhaabuun na eekiin dhufa. Qabeenya qabnu waliif fudhannee hirannee deemnutu dhufa. Hafuurichi gaafa keesseen wal tuffachuun ni dhufa. Wal tuffachuun gaafa dhufu qaamni lachuu fala mataa isaanii barbaaduu keessa galu. Innis qaama adda biraa barbaadu, isheenis barbaadu eegalu. Kana gidduutti jaalalli isaanii fi gaa'illi isaanii diigamaa dhufa. Kana hunda kan taasisu hojii hafuuraa maati? Ijoollee waaqayyoo keessumattuu namoonni hedduun gaa'ila isaanii kan gaggeeffachaa jiran karaa waaqayyoo fi fedha waaqayyoo irratti kan hundaa'e miti. Baay'een namootaa karaa fedha addunyaa fi karaa biyya lafaatiin gocha hafuura hamaatiin namni tokko eerri tokko dubara tokko jaallatee dubarri sun baay'ee simbo qabeetti bareedduu yoo taate kan inni irratti xiyyeeffatu bareedina fuulaaf qaamaa qofa irrattidha. Namummaan ishii maal akka fakkaatu akkam akka ishiin amantaa jaallattu miti kan laalu dursee waa'ee fedha foonii qabeenyaa hammamii akka ishiin qabdu tilmaamuu keessa gala. Gaa'illi ammaa bareedinaaf qabeenya irratti hundaa'a. Kanarraa kan ka'e baay'ooliin namootaa rakkoo hedduu keessa galu. Isarra darbees nama sana argachuudhaaf yoo namni sun kan didu ta'e illee gocha hafuura hamaa fayyadamuudhaan nama sana of jaallachiisee gaa'ila isaa dhaabbata. Mastafaaqirii waan jedhamu gocha hafuura hamaa daabiloosiin gaa'ila hundeessa. Gaa'ilichi kan hundeeffame fedha waaqayyoon miti.
fedha daabiloosiin fedha nama sanaa fi addunyaatiinidha. Gaa'ela akka sanaa keessatti waaqayyoon argamu. Gaa'elli waaqayyo keessatti hin argamne immoo qormaata qaba. Dhumni isaas hin milkaa'u. Ijoolleen argamanis jireenyi isaanii qajeeloon ta'u, eebbifamoon ta'an abbaa kana baaranaadhaaf kan najajamne dhagaa kan darbatan ta'u, biyya irratti kan hamaa raawwatan ta'u. Fedhii addunyaadhaaf kan bitaman ta'anii dhalatu. Jireenyi namoota sanaas milkaa'an ta'u. Kanaafuu gaa'elli keenya milkaa akka ta'u, jireenyi keenya qajeelaa akka ta'u, ijoolleen nurraa argaman eebbifamoo akka ta'anii, diina keenya daabiloosiin mormine fedha waaqayyoodhaan jiruu fi jireenya keenya gaggeeffachuun barbaachisaadha. Daabiloosiin mormaa waaqayyoodhaaf tolee jedha abboomamaa inni sinisee baqataadha. Yaaqoob boqonnaa 4:7 irratti. Akka inni nu boqotuuf hojii gaarummaa hojjechuu, tsoomaaf kadhannaa, sagadaan fooniif dhiiga waaqayyootiin murtoofnee jiraachuun barbaachisaadha. Dursaatii yaada keessa mootummaa waaqayyoo irra kaawwadhaa. Inni kaan isinii dabalama jedha. Maatiyos 6:33 irratti. Kanaaf waan hunduu akka nu dabalamu, kennaan waaqayyo akka nu dabalamu, eebbi waaqayyo akka nu dabalamu, manni keenya barakata jaalala sogaan akka guutamu, gaa'ela eebbifamaa akka nu ta'u dursinee yaada keenyaaf adeemsa keenya kaayyoo keenya waaqayyo irra taasifachuu qabna. Lapheen waaqayyotti amanuun nurra jiraata. Adeemsa addunyaaf gochaa hojii daabiloos irraa fagaachuun nurra jiraata. Gaafa sana waaqayyoonis fedhii garaa keenyaa nu raawwata. Kanan taane taana rakkoodha. Abbooliin keenya hedduu isaanii gaa'ela mi'aawaa ta'ee fi jireenya jaalalaa ta'e kan dabarsan hedduu isaanii jiru. Har'a garuu carraa akka sana argachuun baay'ee dhiphaadha. Maaliif yoo jenne gochaan hafuurota hamootaa fi ana xulaa jiruu fi jireenya mucaa namaa durseera waan ta'eef. Kanaaf jireenya badhaadhaaf gammachuu akka sana argachuun ni ulfaata. Kana argachuudhaaf nama murtaa'ee jiraatetu gaa'ela kana argachuu danda'a. Isa darbees immoo duuba keenya kaleessa harkifamee wantoonni dhufamne hojiin waaqa tolfamaa waaqeffachuu fi isaaf sagaduuf hojjechuu kaleessa maatii fi akaakilee fabaabilee keenya irraa dhufe har'a nu ordofee miidhaan irratti gaggeessa. Isa kana addaan kutuudhaaf hojii gaarii tsooma kadhannaaf sagadaa murtaa'uun tsoomii dhiiga waaqayyoon murtaa'uun barbaachisaadha. Jireenyi mucaa namaa kan inni milkaa'uu dadhabeef hojiin hafuuraa inni xilaaf hafuurota hamootaa durseera. Jireenya gaa'elaa keenyaaf jaalalaa keenya addunyaa irratti kan bu'uureffamee fi teekinooloojiidhaan kan walitti hidhame waan ta'eef dursee kallattiin isaa jalaa badeera. Waaqayyo irratti kan bu'uureffamee fi akka fedha waaqayyootti naaf haa ta'u kan jiru hin jedhu waan kan jedhee kadhatu hin jiru waan ta'eef namoonni akkas jedhanii kadhataniif fedhiin isaanii waaqayyo irraas kan isaaniif guutamu muraasa waan ta'eef. Kanaafuu ijoollee waaqayyo jireenyi gaa'elaa keenya bareedaaf miidhagaa akka ta'u kan akka Abrahaamii fi Saaraatti akka miidhagee ijoollee gaarii mucaa gaarii akka Yisaaq ennuu fedhee dhufu akka danda'u kan akka Elsaabeetii fi Zakkaariyaas mucaa qulqulluu argachuu akka dandeenyuuf kan akka abboota keenya warra gaggaarii akka nu ta'u dursinee akkuma Dookimaasii dursee gaa'ela isaa dursee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin haadha isaa dubaroo Maariyaamii duuka bu'oota isaa akkuma waammate jiruuf jireenya keenya keessatti waaqayyo waammachuun barbaachisaaf murteessaadha. Waaqayyo keessatti yoo argame hunduu miidhagaadha. Bishaanichi daadhiitti inni geeddarama. Inni hir'ate guutee irra gatee warra ollootaaf ta'a. Kanan taane taanaan jireenyi waaqayyoon keessatti hin argamne, manni waaqayyoon keessatti hin argamne, gaa'elli waaqayyoon keessatti hin argamne, konkolaataan fi fooqiin waaqayyoo keessatti hin argamne ammam guddaaf bareedaa yoo ta'eyyuu duwwaadha. Bishaan jedha. Nyaanni ittoon bareedaan soogidda hin qabne mi'aawu. Jireenyi keenyas waaqayyoo hin qabne taanaan duwwaadha bishaan jedha. Qurxummiin galaana keessaa baatee bishaan keessaa baatee turuu hin dandeessu ni dhiwti. Mukti hundee isaarraa yoo cite ni goggoga. Jireenyi keenyas waaqayyo irraa yoo addaan ba'e waaqayyo malee yoo jiraanne gatii hin qabu. Kanaafuu ijoollee waaqayyo gaa'ela keessan hundeessuudhaan dursa gaa'elli keessan jiruuf jireenyi keessan karaa waaqayyootiin akkasinii ta'u waaqayyoon kadhachuun amanuun gaabbii galuun kadhachuun sagaduun tsoomuun barbaachisaadha. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo kan biraatiin walitti deebina. Hanga yeroo kanaatti kan nu barsiise maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaata ለእግዚአብሔር